Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Gabaan elektirooniksii Itoophiyaatti banamuun oomisha gurgurachuuf qofa osoo hin taane ce'umsa teekinooloojiif bu'aa olaanaa akka qabu hayyuun diinagdee Dr. Guutuu Teessoo himan. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Ministri muummee Dr. Abiy Ahmed bara darbe wayita Chaayinaa daawwatan waajjira muummee Alibaba daawwachuun abbaa qabeenyichaa Jaakmaan Itoophiyaa akka daawwatan affeeranii turan. Jaakmaanis guyyoota darban Itoophiyaa daawwachuun akkaataa waliin hojjechuun danda'amu irratti ministra muummee Dr. Abiy Ahmed waliin mari'atan. Itoophiyaanis oomisha ishee karaa Alibabaan gabaa addunyaaf onlaayiniin gurgurachuuf walii galtee jirti. Dhimma kana ilaalchisuun toora Skype'n OBN Internationaliif yaada kan kennan hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoo Jaakmaan Itoophiyaa daawwachuun daldalaa fi investmentiin ijji addunyaa akka isheerra jiru mul'isa jedhan. Biyyi keenya investmentiidhaaf yookaan immoo keessumatti kallattii daldala e-commerce jedhamu kanaaf ija addunyaa keessa jiraachuu kan mul'isuudha. Lammaffaa namni tokko gaan namoonni akkasii cal jedhanii ka'anii kan dhufanii seenaa qoratanii haala business environmentii jiru qoratanii yookaan wantoota biyya tokko keessatti ta'aa jiru qoratanii kan isaan dhufanii wantooti isaaniif dhiyaate kun miijana kaasee Itoophiyaan investmentii kallattii kanaaf mijattuu taati kan jedhu irratti amantaan horatameeti jechuudha kan dhufame. Kanaaf kun biyyoota ollaa keenya jiraniif biyyoota addunyaatiif keessumatti immoo dhaabbilee akka kan isaanii kanaaf hiika guddaa kan qabudha. Itoophiyaan oomisha ishee salphaatti gurgurachuufis akka ishee gargaaru Dr. Guutuun dubbatan. Oomisha baay'ee oomishnu kan akka kaleessaa jila tokko si baanee Chaayinaatti, jila tokko si baanee Hindiitti, jila tokko si baanee Awurooppaatti erginee baasii baay'ee baafnee abbootii qabeenyaa yookaan warra nurraa oomisha keenya fudhatan barbaannee gurguruu irraa nu hambisaachuun asuma mana keenya teenyee oomisha kana lafa gabaa Alibabaa kanatti gadi baafnee salphaatti ummata addunyaarra jiran harka caalaa warra teekinooloojii kanatti fayyadamaniin bira ga'uu dandeenya jechaadha karaa oomisha keenya gurguruun. Kun maal godha? Biyyi keenya kan isheen rakkoo isheen yeroo gara yerootti ishee mudatu sharafa biyya alaa argachuudha. Oomishni biyya keenya keessatti baay'een oomishamu asuma biyya kana keessatti kan inni dhumu Keeniyaa dhaquu hin danda'u, Sudaanitti erguu, biyyuma ollaatti erguudhaaf. Kanaaf kun gabaa oomisha Itoophiyaa daran addunyaatti fidee sharafa biyya keenyaas abbootii qabeenyaa keenya biyya keessa jiranis gara dammaqanii hojii bal'aa hojjechuutti galchan. Kun tokko. Kan birootiin biyyi keenya investmentiidhaaf biyya mijattuu kallattii baay'eedhaan Itoophiyaan foreign direct yookaan immoo investmentii abbootii qabeenyaa biyya alaa ta'uudhaaf carraa gurguddaa qabdi. Teessumti lafa ishii, loojistikii ishii hin qabdu, carraa gurguddaa uumama qabeenyaa ishii hin qabdu, baay'ina namaa ishii hin qabdu. Hariiroo nuti biyyoota ollaa wajjin qabnu kun silaayii foreign direct abbootii qabeenyaa biyya alaa dhufanii fi carraa guddaa kan uumuudha. Haa ta'uutii garuu ammayyummaan kallattii kanaan jiru gadi bu'aa sababa ta'ee fi abbootii qabeenyaa baay'ee gara biyyaatti harkisnee akka isaan oomishanii biyya alaatti immoo sii deebisanii ergan gochuu keessatti hin danda'amne. Haa ta'uutii kun dhufuun maal godhaa? Carraan biyya kana keessa jiru maal akka ta'e dirree itti gabbaanee nagadannu ta'a jechuudha. Oomisha gurgurachuu qofa osoo hin taane ce'umsa teekinooloojiifis murteessaa akka ta'e himanne. Daldalli kun daldala teekinooloojii irratti hundaa'edha. Technological transfer fidee dhufa. Cal jedhamee dhufamee waan bitamu high technology infrastructure barbaachisa wanti kun. Kanaaf technology transfer yookaan gabaa keenya gara teekinooloojiitti ol guddisuudhaaf carraa guddaadhaa fi faayidaa guddaa nuuf fidee dhufa. Itoophiyaan gabaa addunyaatti akka madaqsus himan. Itoophiyaan gabaa addunyaatti akka isheen madaqxu yookaan maal jedhama afaan Ingiliziitiin integration into the world market system itaati jechaadha Itoophiyaan. Kanammoo miti waan biraa yaaduun nurra jira. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhufanii biyya keenya keessatti investii gochuudhaaf yeroo garaagaraatti naqamaa kan isaan turanii digital platformii akkasiitu hin jiru biyya keenya. Biyyi keenya gabaa addunyaa irraallee immoo hiixuu jirti. Isa kanaaf abbootiin qabeenyaallee yoo dhufanii Itoophiyaa keessatti oomisha isaanii karaa salphaadhaan dijitaalii karaa ta'een addunyaa hunduma irratti tamsaasuu danda'u sababa ta'eef abbootii qabeenyaa kaampanii kanaa duwwaatu hin ta'in abbootiin qabeenyaa kan biroon illee dhufanii kan manufacturing irratti hirmaachuu barbaadu, kan service irratti hirmaachuu barbaadu, kan loojistikii irratti hirmaachuu barbaadu illee akka isaan gara biyya keenyaa dhufanii fi carraa guddaa banaa jechuudha. Bulchiinsi Ameerikaa amma jiru jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuun isaa
lammiilee Ameerikaa irratti yaaddoo akka uume qorannoon tokko beeksise. Gabaasi guutuun akka ta'utti dhiyaata. Akka qorannoon kun agarsiisutti lammiileen Ameerikaa hedduun ho'iinsa qilleensaa addunyaa dabalaa jiru hir'isuuf mootummaan biyyattii carraaqqii hin taasifne jechuun komatu. Miseensonni paartii Riippaabilikaanii kanaan dura yaada kana hin deeggarre hedduun isaanii yeroo ammaa kana carraaqqiin mootummaan taasisaa jiru gadi aanaa akka ta'etti hubachaa jiru. Dhaabbanni qorannoo Pew Research Center jedhamu akka beeksisetti lammiilee Ameerikaa harka 3 keessaa 2 kan ta'an bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa fidaa jiru hir'isuuf hojiin hojjetan gadi aanaadha jedhanii amanu. Tiraamp erga gara aangootti dhufanii as seera Obaamaan ho'iinsa addunyaa hir'isuuf jecha seektaroota diinagdee kanneen akka elektiriksitii, geejjiba akkasumas gaazii fi boba'aa irratti baasan haqaniiru. Baatii darbe kanas jijjiirama qilleensaa addunyaa hir'isuu irratti waliigaltee Paaris bara 2015 Obaamaan mallatteessanii turan keessaa Ameerikaan akka dhiistee baatuuf murteessanii jiru. Akka qorannoo kanaatti baay'inni lammiilee Ameerikaa mootummaan jijjiirama qilleensaa hir'isuuf tarkaanfiin fudhate gadi aanaadha jedhanii kan bira darbee waliin walqixa yoo ta'es baay'inni miseensota paartii Riippaabilikaanii garuu dabalaa jira. Qorannoon kun akka mul'isutti kanaan dura bara 2013 as miseensonni paartii Dimokiraatii jijjiirama qilleensaa irratti yaaddoo guddaa qabu turan. Gama biraatiin immoo miseensonni paartii Riippaabilikaanii dhimma kanarratti hedduu yommuu dhiphatan hin mul'atu jedha. Haa ta'u malee qorannoon ji'a darbee namoota 3,600 hirmaachisuun gaggeeffame akka mul'isutti miseensonni paartii Riippaabilikaanii 65 ta'an mootummaan Ameerikaa hanga ho'a qilleensaa addunyaa hir'isuuf hojiin hojjete gadi aanaa akka ta'etti amanu. Reuters akka gabaasetti bara dhiyoodhaa as ibiddi bosonaa bifa ka'een beekneen babal'ataa jiru, bubbee hamaan Hurricane jedhamuu fi lolaan Yuunaayitid Isteetiin miidhaa jiru akka miseensonni paartii Riippaabilikaanii jijjiirama qilleensaa irratti yaada isaanii jijjiirrataniif ga'ee olaanaa baheera. Biyya Maalii keessatti heelikooptarri Faransaay 2 walitti bu'uun loltoonni biyyattii 13 du'uun beekame. Shororkeessitoota Maalii keessatti argaman irratti duula banuuf qophiirra kan turte heelikooptarri lolaa kan Faransaay 2 walitti bu'anii caccabuun loltoota Faransaay 13 ta'an akka du'an France 24 gabaasee jira. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gadda isaanitti dhaga'ame ibsanii madda balaa sanaa akka qorachaa jiran beeksisan. Bara 2012 as tarkaanfii Maalii kaabaatti shororkeessitootaan fudhatamaa jiru loltoonni Faransaay fi Maalii to'achuu akka danda'an himaniiru. Tarkiif Qaataar dhimmoota adda addaa irratti waliin hojjechuuf walii galan. Pirezidaantiin Tark Recep Tayyip Erdogan daawwannaaf Qaataar magaalaa Dohaa jiru. Gabaasa dabalataa akka ta'utti dhiyaata. Pirezidaantiin Tark Recep Tayyip Erdogan turtii isaanii Qaataar kanaan Amir Sheikh Tamiim bin Hamid waliin haalattiin michummaa biyyoota lamaanii cimsan irratti mari'atan. Haaluma kanaan damee misooma magaalaa, daldala, industirii, teekinooloojii fi dameewwan biroo irratti waliin hojjechuuf walii galan. Gama biraatiin hooggantoonni lamaan rakkoo naannichatti uumamaa jiruu fi dhimmoota addunyaa irratti mari'ataniiru. Erdogan turtii isaanii Dohaatiin walgahii koree imaammata biyyoota lamaanii 5ffaa irratti ni hirmaatu jedhamee eegama. Qatar bara 2017 jeequmsa naannichatti uumame hordofuun biyyoota kanneen akka Suud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireet, Ijiptii fi Baahireen waliin michummaan dippiloomaasii qabdu addaan citee turuun ni yaadatama. Maddi oduu Anaadooluu akka gabaasetti Qatar biyyoota Arabaa hedduu waliin michummaan qabaachaa turte addaan cituun waan ishee yaaddesseef yeroo ammaa kana Tark waliin michummaa dippiloomaasii cimsuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jirti. Egaa daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.